Viidiyoo kana keessatti appilikeeshinoota qofa fayyadamuudhaan ji'a tokkotti qarshii Itoophiyaa 80,000 ol akkaataan ani itti hojjedhin isinitti agarsiisa. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa viidiyoon ani har'a isiniif qabadhee dhufe YouTube irratti viidiyoowwan adda addaa hojjedhee maxxansuudhaaf appilikeeshinoota ani itti fayyadamaa ture jechuudha. Bakka tokkotti isinitti agarsiisa. YouTubein sababa ani viidiyoo sanneen hojjedheef ji'a tokkotti qofa qarshii Itoophiyaa 80,000 ol anaaf kaffalee jira jechuudha. Isinitti agarsiisa jechuudha. Kana ni mirkaneeffatu jechuudha. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa wanti viidiyoo kana isiniif hojjedhee dhufeefis jechuudha. Akkuma ani fayyadamaa ta'e isinis akka fayyadamaa taataniif jechuudha. Gara barnoota keenyaatiin isin dabarsa. San dura garuu please chaanaalii kana subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoo like gochuu hin dagatinaa. Namoonni karaa Facebook viidiyoo kana ilaalaa jirtan immoo share godhaa. Kabajamtoota viidiyoon keenya jalqabee jira. Jalqaba irratti qarshiin ani YouTube irraa appilikeeshinoota kanneen fayyadamee hojjedheen isinitti agarsiisa. Yeroon waan kana isinitti agarsiisu karaa gaariidhaan fudhadha. Sababni isaa jechuudha namoonni hojii YouTube hojjechuudhaaf yaaddanii maallaqa irraa argachuudhaaf yaaddanii karoora qabdan hojjedhaa baay'ee gaariidha jedheetiin isin gorsuuf barbaaditi. Namoonni adda addaa karaa adda addaatti akka fudhanne everybody maallaqa argannu laaluu yoo barbaadne tokkoffaa YT Studio keessa seenna. YT Studio keessa yeroo seentan iddoo kana ni tuqxu. Iddoo kana tuqxanii analyze kan jedhu ni jira. Isa ni tuqna. Isa yeroo tuqxan as keessatti revenue kan jedhu bira dhaqna jechuudha. Revenue kunoo gubbaa kana jira. Isa click goona. Isa yeroo click goone asitti ji'oota jechuudha. Ji'ootan keessatti maallaqa gurguddaa hojjedhee YouTube irratti serious ta'ee yeroon ani hojjedhe jechuudha. Walitti aansee viidiyoo yeroo hojjedhe qulqullinaan yeroon hojjedhe jechuudha. Qarshiin ani argadhe isinitti agarsiisa. Kunoo amma wajjin ta'a. Okay. Kuno last 28 days jedha. Last 28 days osoo hin ta'in kan ji'ootaatiin isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf ji'a October irraa ka'een isinitti agarsiisa. October keessa kuno akkuma argitan doolaara 1,500 fi wayi hojjedhee jira. Octoberidha jechuudha kun. November 1,560 wayi ammas hojjedhee jira. December doolaara 2,165 hojjedheen jira. Akkanumatti hundumayyuu isinitti agarsiisuu nan danda'a. Maaliif waan kana isinitti agarsiisuu barbaade YouTube irratti cichitanii jabaattanii appilikeeshinoota marayyuu waan fayyadamuu qabdan hunda fayyadamtanii maallaqa argachuu yoo barbaadan argachuu ni dandeessu. Uummata keessaniifis tajaajila kennuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee isin fayyada. Qarshiin kun gara qarshii Itoophiyaatti yoo jijjiirame qarshii baay'eedha. Already doolaarri 2,000 gara birrii Itoophiyaatti yoo jijjiirame gara naannoo qarshii 80,000 oliiti jechuudha. Ji'a tokkotti jechuudha. Kunoo kan ji'a Diseemberiiti bara 2020 kan bara darbeetiin isinitti agarsiisaa jira. Amma appilikeeshinoota ani YouTube irratti itti fayyadamu hunduma isaaniiyyuu appilikeeshinoota baay'ee filatamoo ta'anii fi kan baay'ee isinitti tolan jechuudha. Iddoo tokko keessatti walitti qabeetiin jira. Bakka tokkotti isinitti agarsiisa. Ofii keessanii download godhatanii waan an hojjechuu danda'e hundumaayyuu ittiin hojjettu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya hanga har'aa YouTube irratti viidiyoo hojjechuudhaaf kaameraa fayyadamee hin beeku. Baasii guddaa baasee hin beeku. Mobile qofa fayyadamee appilikeeshinootaan gargaarameetiin viidiyoo qulqullina qabu, suuraa qulqullina qabu qindeessaa jechuudha. Kabajamtoota jalqabarraa hanga xumuraatti viidiyoo kana yoo ilaaltan baay'ee bu'aa irraa argattu jedheetiin amana. Egaa jalqabarratti Play Store keessanii seentu. Appilikeeshinicha keessatti walitti qabaman hundumti isaanii appilikeeshinii tokko keessa jiru. Appilikeeshinicha kanan isinitti agarsiisa jechuudha. Okay. Armaan dura namoonni baay'een beekuu dandeessu appilikeeshinichi Big Bole jedhama. Egaa Big Boleen waan baay'ee of keessaa qaba. Big Bole jettanii yeroo barreessitan appilikeeshinichi isa kanatti isinii dhufa. Isin install godhaa bilbila keessan irratti. Nama 10,000 oltu download godhe appilikeeshinii kana guyyoota muraasa keessatti. Ani download godhe waan hin jiruuf open jedheetiin seena. Okay. Appilikeeshinichi baay'ee saffisa jechuudha. Big Boleen yeroo isiniif banu baay'ee saffisa. Big Boleen kallattiidhaan appilikeeshiniin kun waa bituudhaaf waa gurguruudhaaf isin tajaajila. Waan bituu barbaadan asirraa bituu ni dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa as jala jiruun bituu qofa jechuudha. Nama kanarraa yoo bituu barbaadan lakkoofsa kanaan bilbiltanii irraa bituu jechuudha. Gatiin isaa kunooti baay'ee salphaadha jechuudha. Okay. Amma kana isinitti agarsiisuuf osoo hin taane har'a appilikeeshinoota ani YouTube ittiin hojjedhu hunduma isaanii bakka tokkotti iddoo itti argattaniin isin geessaa achi keessa seentanii salphumatti download godhattu jechuudha. Okay. Big Bole keessa erga seentanii booda gara jalaa gadi dhuftu jechuudha. Gara gadii dhuftu jechuudha. Gara xumuraa erga dhuftanii booda iddoo kana argattu.
iddoo black jedhu kana jechuudha. Iddoo kana armaan dura sharafa gabaa gurraacha akkaataa itti argattan isinitti himeetiin ture. Yeroo beeksisni akkanatti isinitti dhufe duubatti hin deebiinaati close kan jettu tuqa yookiin open jedhaati seenaa yoo barbaaddan jechuudha. Okay, armaan dura gabaa gurraacha black kan jettu tuqxanii argattu isiniin jedheetiin jira. Gabaa gurraachi dabaleera, sharafni dabaleera asumaanii isinitti hima. Okay. Amma gara appilikeeshinootaatti deemna. Appilikeeshinoota argachuudhaaf erga as keessa seennee booda as tuqna jechuudha. Meenuu kan jettu tana tuqnaa jechuudha. Ishee irra gadi tuqa. San booda App Store kan jettu jira. App Store jedha. Isa click gootu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Shimeemaan. Appilikeeshinoota kanneen namni as keessa kaa'e ana jechuudha. Anatu walitti qabee jechuudha. Appilikeeshinoonni kunniin appilikeeshinoota icciitii baay'ee qabanii fi faayidaa guddaa isiniif kennanidha. Bilbila keessan gatii guddaa itti baastanii bittanii qabattan akkanumaan itti fayyadamuu qabdan jechuudha. Galii isiniif galchuu danda'u qaba jechuudha bilbilli keessan akkas jedhee waan hin amanuuf jechuudha. Appilikeeshinoonni ani itti fayyadamu kunoo isaan kanneen jechuudha. Kabajamtoota okay amma jalqabarraan isinitti hima. Appilikeeshiniin kun Big Boolidha. As tuqxanii buufachuu ni dandeessu. Okay. Yoo hin buufatin jechuudha. Okay. Kun Videos jedhama. Appilikeeshinii kana download godhadha. Appilikeeshiniin kun video waraabuudhaaf isiniif tola jechuudha. Video ittiin waraabdu jechuudha. Ittiin record gootu jechuudha. Filtariiwwan garagaraa qaba jechuudha. Video keessan kalarii isaa haalaan isiniif mijeessa jechuudha. Akkasuma immoo moobaayilonni tokko tokko maayikii support hin godhan yookiin maayikii sagalee waraabuu hin fudhatanii appilikeeshiniin kun maayikiiwwan akkasiitis akka fudhatan isiniif taasisa jechuudha. Moobaayilonni tokko tokko qualitiin isaanii guddaadha garuu external maayikii yookiin akka maayikiiwwan akka sagalee itti waraabaman kan akka booyaa fa'aa hin fudhatanii moobaayilonni quality qabanii jechuudha. Garuu appilikeeshiniin kun akka isa fudhatu isiniif godha. Video qulqullinaan isiniif waraaba jechuudha. Kabajamtoota okay. Itti aansee Gallery Vault. Gallery Vault kana wanti fayyadamuuf suuraawwan adda addaa keessatti dhoksuuf video keessatti dhoksuuf fayyadama. Kana buusullee yoo baattan YouTubeidhaan waliin qabatu jechuudha inni. Okay. Isa itti aanu creator YT Creator Studio YouTube Creator Studio YouTuberri tokko appilikeeshinii kana qabaachuu qaba. Appilikeeshinii kana keessatti galii argate ilaalaa namni hangam akka isaaf ilaalaa jiru to'achuu danda'a. Sa'aatii isaaf ilaalame to'achuu danda'a. Kun dirqama jechuudha. Kanneen ni beektu jechuudha. Okay. Kun immoo video yeroo YouTube keessan irraa fuutanii gara Facebook share gootan akkuma YouTube keessatti thumbnail irra godhatan. Fakkeenyaaf YouTube irratti thumbnail yookiin suuraa video irra kaawwamu irra kaawwachuudhaaf appilikeeshinii tanatu isin barbaachisa. YouTube irratti jechuudha kun. Kun immoo Facebook irratti thumbnail irra godhachuuf isin tajaajila jechuudha kabajamtoota. Okay. Gara adda addatti yeroo biraa isin barsiisa jechuudha. Kun immoo Kine Master Pro 2021 jedha. Kine Masteridha. Appilikeeshinii Kine Masteriti kabajamtoota. Appilikeeshinii kun baay'ee seriousidha. Appilikeeshiniin kun hanga 4K video edit isiniif gochuu ni danda'a. Garuu raamii moobaayila keessaniitu murteessaadha. Raamiin moobaayila keessanii 8 ol 6 ol ta'uu qaba. Namni kamiyyuu YouTuber ta'uu yoo barbaade moobaayilli isaa jalqaba jechuudha. Kan moobayilaan hojjetu yoo ta'e raamiin isaa kan ol ka'aa ta'e kaameraa moobaayila isaa megapixeliin isaa kan ol ka'aa ta'e ta'uu qaba jechuudha. Kunoo Kine Masterii isa originala isan ani itti fayyadamu asirraa download godhachuu ni dandeessu. Okay, itti aansee Snapseedidha. Snapseediin suuraa adda addaa bareessuudhaaf isin tajaajila jechuudha. Suuraa thumbnail irra godhattan suuraawwan keessan waan barbaadaniif itti fayyadamuu dandeessu. Appilikeeshinii suuraa edit godhuudha. Okay, kanatti aansee Pixel Lab, PixArt dhiifama. Appilikeeshiniin kun PixArt jedhama. Appilikeeshinii PixArtiiwwan keessaa kun isa Proodha jechuudha. Isa original jechuudha. Isa kana download godhachuu ni dandeessu kabajamtoota. Appilikeeshiniin kun thumbnail hojjechuudhaaf, suuraa adda addaa saayizii garagaraatiin muruudhaaf, qindeessuudhaaf, background duubaa sirriitti miidhagsuudhaaf waan adda addaatiif isin tajaajila. Okay. Isa kanas download godhadha. Hundi keessanuu appilikeeshinoota kanneen hundumaayyuu qabaachuu qabdu jechuudha. Warri YouTube hojjechuudhaaf feetan. Okay. Kun immoo Photo Room jedhama. Photo Room appilikeeshiniin Photo Room jedhamu kun suuraa tokkorraa background duubaan jiru irraa balleessuudhaaf isin tajaajila. Haala salphaa ta'een suuraa kanarra amma mana tokko keessa teessanii yookiin daandii gubbaatti iddoo kamittiyyu suuraa kaatanii jirtu garuu waan isin duubaan mul'atu sanneen hin barbaadan yoo ta'e appilikeeshiniin kun suuraa keessan qofa keessaa fudhata jechuudha. Kan duubaa irraa isiniif balleessee duubaallee isinii jijjiiruu ni danda'a. Kalarii biraa waan biraa background biraatti isinii galchuu ni danda'a. Baay'ee murteessaadha. Appilikeeshiniin kun online hojjeta jechuudha. Interneetii barbaada jechuudha. Yeroo hojjetu must dirqama jechuudha. YouTuber interneetii ni qaba waan ta'eef. Okay, kun immoo Pixel Lab jedhama. Appilikeeshiniin Pixel Lab jedhamu kun video suuraa isin qindeessitan dhiifama. Suuraa isin PixArtiidhaan qindeessitan, kanaan qindeessitan, Photo Roomidhaan qindeessitan jechuudha. Wantoota adda addaati suuraa qindeessitan yookiin suuraa moobaayila keessanii kaastan irratti qubeewwan adda addaa barreessuudhaaf, barreeffama barreessuudhaaf, taayitilii garagaraa barreessuudhaaf isin tajaajila. Innis suuraas qindeessuu ni danda'a. Waan baay'ee hojjechuu danda'a kun
graafiksii garagaraa hojjechuu ni danda'a. Kabajamtoota appilikeeshinii baay'ee quality qabudha. Appilikeeshinii kanas download godhachuun dirqama ta'a. Okay. Inni kun immoo intro makeridha. Legend jedhama. Intro fi outro jechuun viidiyoon yeroo jalqabu seensarratti viidiyoo gabaabduu sekondii 10 sekondii 5 sekondii 20 kan godhamu san jechuudha. Waa intro jedhama. Inni seensarra kan jedhu xumura irratti galatooma thank you kan jedhu sun immoo outro jedhama jechuudha. YouTuberii kana beekuu qaba. Isa san hojjechuudhaaf isin tajaajila. Kun intro bareedaa isiniif hojjeta free dha jechuudha. Mallaqa isin kafalchiisu isas download godhadha. Kuni action director video editor jedhama. Action director yookiin power director applicationoonni jedhaman lamatu jiru. Isaan baay'ee isin fayyadu video edit gochuudhaaf saffisaan edit godha. Quality mobile keessanii gadi bu'aa yoo ta'e, mobile keessan quality isaa standardin isaa gadi bu'aa yoo ta'e, application kana yoo fayyadamtan application kun mobile keessan ni gargaara jechuudha. Haala salphaa ta'een itti fayyadamuu dandeessu. Akkuma KineMasteriti garuu KineMasterin baay'ee guddaadha, keessi isaa bal'aadha jechuudha. Kunis waan hundumaa hojjechuu ni danda'a. Green screen balleessuu ni danda'a. Warri video edit gootan itti fayyadamuu ni dandeessu. Okay. Qophiin keenya inni har'aa xumuramee jira. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa video kana keessatti barnoota baay'ee dansaa ta'e argattanii jirtu jedheetiin amana. Video birootiin hangan deebi'ee dhufuuf video kana share gochaa na eega. Galatooma baay'ee san jaaladha. Video birootiin deebi'eetiin dhufa. Bye. Ibidda jaalala narraandamne narratti qabsiste eenyu kabajate